Oh my gosh, look at the harbor. Everything is scorched in the town of Lahaina in Maui. The normally ተመልከቱት ይህንን ከተማ። ይህ ከተማ ከ3 ቀን በፊት በሰደድ እሳት የተቃጠለች ሀዋዊ የምትባል የአሜሪካ ግዛት ውስጥ የነበረች ናት። እቺ ከተማ ለሌዝቢያኖች፣ ለጌዮች እና ለኤልጂቢቲኪዎች በጣም ሃይ ሌቨል ሰፖርት የምታረግ ከተማ ናት። ጠብ ኢሳን ጎዴ ሶዶሚፍ ጎሞራ ለምፋ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካቲ ራወቴ ጅራ bulchiinsa Hawaayitti kutaa magaalaa Ameerikaa Lahaayinaa jedhamtu leengaddaa ibiddaan barbadooftee hanga ammaa namoonni 89 ol du'anii jiru. Barbaachi namoota dhabamaniis itti fufee jira. Balaan ibiddaa USA mudatee kun waggaa 100 ta'ee kan hin beeknedha. Kutaan bulchiinsa Hawaayii ibiddaan barbadoofte kun akka Ameerikaatti naannoo gadhaawanii maadheeffatanii baay'inaan keessa jiraatanidha. Jireenyi gadhiisiin maddii isaa magaalaa Laahinaati. Waaqayyoo irratti ka'uuf jireenya akka feetee jiraachuu magaalonni Ameerikaa gariin asii baratu. Egaa magaalattii kana Waaqayyoo akkuma bara duriitti Sodoomiif Gomoraa godhe ishee taasise. Sodoomii fi Gomoraan dhagaa ibiddaa waaqarraa roobeen barbadaan. Lahaayinaan garuu ibidda maddii isaa hin beekamneef lubbuu baraartotaan dhaamuu hin dandeenyeen walitti fufiinsaan gubattee xab jette. Arreeyyuu Waaqayyoo jitti jira. Ulfina isaa eenyuufuu hin dhiisu. Dhaloonni Waaqayyoon finciluu ofuma isaaf bututa. Ani Waaqayyoodha, maqaan koos isa kana. Ani ulfina koo kan biraatiif hin kennu, maqaa koo kan isaan ittiin galateeffamus Waaqayyoo tolfamaniif hin dhiisu jedha Waaqayyo Gooftaan Maccaa. Isaayyaas 42 lakkoofsa 8. USA'tti magaalaa abiddaan mancaate keessa guyyaatti hanga reeffa 20 oltu argamaa jira gabaasni ba'aa jiru. Balaa ibiddaa torbee tokko dura USA bulchiinsa Hawaayiitti kan jedhamtu magaalaa Laayinaa jedhamtu guutummaan barbadeessee guyyaatti reeffi namoota haga 20 ta'an argamaa jiraachuun bulchaan Hawaayii dubbatanii jiru. Waggaa 100 keessatti balaan ibiddaa hamaan akkasitti USA'tti mudatee hin beeku jedhama. Bulchaan Hawaayii Josh Green CBS News akka himanitti ammayyuu hojjettoonni balaa hatattamaa fi lubbuu baraartonni magaalaa ona taatee kana keessa reeffa namoota barbaadaa jiru. Hanga ammaatti balaa ibiddaa kanaan namoonni 99 du'uun mirkanaa'ee jira. Josh Green akka jiranitti ammayyuu namoonni 1,300 achi buuteen isaanii dhabamee jira jedhame. Magaalattii keessa barbaachi reeffaa dhibbeentaa 25 qofa kan taasifamee fi guutummaatti waliin ga'uuf hanga namoota du'anii dimshaashaatti dubbachuuf hanga guyyaa 10 akka isaan fudhatu dubbatanii Josh Green. Magaalaan Lahaayinaa guutummaan barbadaa'u kan himan Josh Green waan mancee malee wanti mul'atu tokko hin jiru jedhe. Magaalattiin jiraattota 12,000 kan qabdu turte amma garuu ibiddaan mancaatee namoota balaa ibiddaan du'an kana adda baasuun rakkisaa ta'uu irraa kan ka'e qorannoo qaccee sanyii DNA fa'aa gaggeessuun akka adda baafamantu himame. Barbaacha taasifamaa jiruun saroonni foolii suufuun adda baasuun leenji'an 20 hojjettoota eejinsii bulchiinsaa balaa hatattamaa federaalaa wajjin bobba'uu himan qondaalonni. Torbee darbee odola Maaweetti abiddi erga ka'ee booda namoonni achi buuteen isaanii dhabame 2,000 ture amma garuu namoonni dhabaman 300 ta'uu gadi bu'uutu himame. Ajajaan poolisii Maawee Jeef Peelitar namoonni maatiin jalaa biran sumuuda qaccee sanyii akka kennan gaafatani. Sababiin isaas namoonni abiddaan gubatanii du'an eenyummaan isaanii adda baasuun waan rakkisaa ta'eef kanneen gara magaalattiitti deebi'uu barbaadan ammoo ammayyuu reeffi namoota barbaadamee hin dhumne waan ta'eef obsaan akka turan gaafatani. Abiddi magaalaa Laayinaatti qabatee ture amma iyyuu kan hin dhaamne ta'us dhibbeentaan 85 to'atamuu ibsaan qondaaltonni. Balaan abiddaa kun akkamitti akka eegalee hanga ammaa wanti beekamee hin jiru. Gogiinsiif bubbeen cimaan jiraachuun isaa ammoo ibiddichi akka hammatu taasisee jira. Dinqii kanumaan ta'e keessatti magaalattiin gubattee dhumuu isheetiin Waaqayyoo biraa akka ta'ee fi akeekkachiisa addaa akka ta'e milikkitoonni adda addaa himan keessaa tokko waldaan warra wangeelaa tokkotu hin gubatin hafuu isheeti. Kun ajaa'ibaa jechiisa akkasumas akka itti yaadnuu fi
hojii waaqayyoo akka ta'e akeekkachiisa bara dhumaa akka ta'es nutti mul'isa. Dammaqinaa fi hafuuratti warra dammaqan akka taanuuf barri dhumaas dhiyaatee akka jiru akkasumas dammaquu irraa ka'uudhaaf ibsaa keenya ibsachuu akka qabnu magaalaa kana irraati wanti nuti barannu kanadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhiyootti ni dhufa. Dhaloonni wangeela nageenyee dhaga'uu akka qabu akkasumas jaallattoonni qaama saala wal fakkaataa kun qalbiitti deebi'anii gara waaqayyootti akka deebi'an qalbii akka jijjiirratan ofii keenyas qalbii jijjiirannee waaqayyootti akka deebinu riba du'aa rafaa jirru keessaas kaanee waaqayyootti siqnee akka waaqayyoo wajjin jireenya jalqabnuu fi haareeffamnu wachiisa keenyaadha. Waaqayyoo warra darbanii isaa wajjin jiraatan warra jireenya bara baraa dhaalan nu haa godhu. Akka boorii hojii dhaabuuf jettee har'a duute. Qidist Kabbadee jedhamti daandii xiyyaara Itoophiyaa keessa waggaa 4 hojii keessummeessuu yookaan hostees taatee hojjechaa turte gaafa gayyaa 6/2015 gara biyya Chaayinaa Veenkeeyin jedhamu deemtee nagaan Itoophiyaa galtee ture. Xiyyaara irraa buutee meeshaa yookaan shaanxaa ishee dhiibaa gara maatii firiyoota ishee konkolaataa dhaabanii ishee eegaa jiran deemuuf karaa qaxxaamuraa otoo jirtu konkolaataa hojjettoota yookiin sarviisii daandii xiyyaara Itoophiyaa ta'een rukutamtee duute. Saffisa sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 15 qofa konkolaachisuun eeyyamamuun paarkingii hojjettootaatti balaa akkasiin uumamuun isaa maatii ishee hiriyoota ishee fi hojjettoota daandii xiyyaarichaa hunda rifaase. Qidist hojii balallii kana dhaabuu fi balalliin kun isa dhumaa akka ta'e akkasumas hiriyaa dhiiraa ishee waliin gahee dhaabbachuuf qophii irraa akka turteetu himame. Jireenya biyya lafaa keessatti boor kan jedhamu akka hin jirretu natti dhaga'ame. Har'a keessaa immoo amma qofa akka jiraachaa jirru beekna. Atii fi hiriyoota ishee maraaf jajjabina hawwina. Hima didduun du'aa hin diddu. Ameerikaatti abiddi Indiyaatti immoo lolaan lubbuu namaa fi qabeenya hedduu mancaasaa jira. Balaan bara kanaa fi yeroo kana dhaga'amaa jiru hedduu nama rifaasisu kan ta'eef dammaquu akka qabnu nuuf milikkita addaati. Roobaan Kaneedaa roobeen lolaa guddaan uumame yoo xinnaate namoota 22 Indiyaa naannawaa Himaaliyaatti ajjeesuu gama addunyaa bahan. Abiddi bosona Ameerikaatti qabatee bulchiinsa Hawaayiitti hanga ammaatti lubbuu namoota 96 galaafachuu gama addunyaa dhihaan haala qilleensa addunyaa qoraa jiru ta'us Sky News gabaaseetii jira. Yandoo naannawaa Himaaliyaatti bu'ee kanaan lafti cituunii fi manneen lolaanis fudhatamu balaan qabeenyaa fi lubbuu namaarra ga'ee hanga biyyoolaa Maayinaamaaritti babal'achuun namoota 5 galaafachuus odichi ni addeessa. Namni lammii Biriitish ta'ee fi waggaa 10 oliif bulchiinsa Hawaayii magaalaa Lahaayinaa jedhamtu keessatti manni nyaataa isaa abiddaan jalaa barbadaa'e. Wanti ta'aa jiru namoota hundaafuu ajaa'iba kan ta'ee fi kan laphee namaa cabsudha jechuun balaa ibiddi Hawaayiitti qabatee geessisaa jiru ibseetii jira. Ka'umsi balaa kanaa gama lachiinuu jijjiirama haala qilleensaan kan mudachaa jiru ta'uutu akka sababa ijootti ka'ee jira. Ammas of eeggannoon barbaachisu akka godhamu ogeeyyiin dhaamuu isaanii Sky News gabaasa kanaan eeree jira. Hima didduun du'aan didduu jedhama mitiire. Ameerikaan jijjiirama qilleensaa hir'isuuf marii biyyoonni addunyaa taasisan fashaleessuun badii amma pilaaneetii kana mudachaa jiru keessaa qoodachaa jirti. Biqiltoon Itoophiyaa irratti ciccitee dhaabaa jirtu yoona hiikaa godhata. Waaqayyo warra dammaqan bara dhumaa kanattis dammaqanii warra kan dammaqsan nu haa godhu. Namicha ijoollee dhiiraa hedduu gudeeditti hidhaan umurii guutuu 12 murtaa'ee jira. Afrikaa kibbaatti namichi ijoollee dhiiraa ol adeemoo hedduu gudeeduu fi gabaasa quunnamtiitti baasuun himatamee hidhaan umurii guutuu 12tti murtaa'e. Manni murtii olaanaa Johannesburg namni gaara Hardii Akarman jedhamu kun ijoollee dhiiraa ol adeemoo yookaan saafela ta'an irratti miidhaa kanneessaa raawwachuusaan murtee kana dabarsuu ibse. Manni murtii kun yakkoota nama kanaan dalagamu mirkaneesse keessaa gudeeddii daa'imman seeraan alaa daddabarsuu gocha saalquunnamtii akka malee fayyadamu ijoollee umuriin isaanii hin geenye daldala saalquunnamtii keessa galchuu ijoollee fiilmii saalquunnamtii hojjechiisuu fi tamsaasuun isaan ijoodha. Abbaan seeraa magaalaa Johannesburg Mohaammed Ismaa'il adabbiin umurii guutuu 12 yeroo tokkotti akka hojiirra oolu murteessee jira.
Baan seeraa adabbii kana murteesse kun yakkamaan kun dantaa dhuunfaasaaf qofa ijoollee dhiiraa reefuu guddataa jiran irratti haleellaa suukanneessaan akka raawwatamu godhee jira jedhe nama dabaa hameenyaan guutamedha jechuun ibse abbaan seeraa kun. Akraamaan yaalii ajjechaa fi hirrummaan caalaa immoo ijoollee dhiiraa wal deemoo ta'an irratti haleellaa saalquunnamtii raawwachuun manni murtii balleessaa kana raawwachuusaa kan mirkaneessee caamsaa darbe ture. Kana malees namni kun bara 2018 mana ragadaa magaalaa Johannesburg tokko keessatti wal deemaa tokko gudeeduun isaas yakka cimaa jedhamuun himatamee dhimmi isaa mana murtiitti ilaalamaa jira. Akarmaan waliin qindoomina uumee hojjeteera jedhamuun kan shakkame quuqamaan mirga namaa fi abbaan seeraa Pool Keenidii gurraandhala darbee dhimmi isaa mana murtiitti ilaalamuu eegaluu dura of ajjeese. Pool haleellaan saalquunnamtii daa'imman irratti akka raawwatamu tumsuu fi daa'imman Akarmaan kenneef keessaa gariin isaanii dhibee HIV/AIDS qabsiisuudhaan himatamee ture. Akarmaan ijoollee dhiiraa maatii harka qalleeyyii keessaa karaa miidiyaa hawaasummaa walitti qabuun ofii isaa fi namoonni kaanis akka saalquunnamtiitti itti fayyadaman godheera. Ijoolleen dhiiraa kunneen umuriin isaanii waggaa 14 fi 16 gidduudha. Ijoollee kunneen irraa ergaa nama namummaa argatee booda mana dhiibbaa maasaajii akka hojjetanii fi carraa kana fayyadamuunis gochaaf daldala saalquunnamtii keessa galchee jira. Ijoollee kunneen saalquunnamtiif gurguree maallaqarraa fayyadamuun alatti jiru isaanii akka badus taasisee jira. Yeroo ammaa murtee darbee booda Akarmaan abukaattoo isaatti nagaa dhaameera. Himatawwan irratti dhiyaatan hunda haaluu baatus hedduu isaanii garuu akka hin